Akkuma ka hundi jaallate mi'aawaa sagaleen isaa damma caala. Xiinxalaa dhugaa isa xiqqaaf guddaan hundi irratti walii galte morkataa waan waaqa ofii abdate. Nama tokkoo miti ati miliyoona 60 yeroo tokko uumamte. Aabbe Jawaar Muhammad baga nuuf dhalatte. Aabbe Jawaar Muhammad baga nuuf dhalatte. Namaa fi bineensaa dachituu dubbatee dhagaa fi muktilleen jaalalatee himtee waa'ee gootummaa kee diina dhukkubsitee waan ati hin qabne sirratti tuuluudhaaf tulluu qochisiistee taatus homaa miti diddiigamaa bultii shirri cubbuun tuultee hoogganaan koosumaa ka ummanni jaallate shirri warra dabaa hin cabsu hamileete maanteellaa Oromoo yaa ka bilisummaa saba isaatiif jecha jiruu ofii dagatee caayan odaa shanii bariisoo siin jettee walaabuu fi walloo wallaggas awwaattee murtiin gadaa shanii qumbii siif kennitee karrayyuu fi booranni kormaasii eebbiftee arsii iluu fi jimmattis bokkuun si filattee maccaa fi tuulamaa afran qalloo ituu fi humbannaan urgaa isiin jettee gujii fi baalettis baallinsiif kennamtee arrabni kee xiyyaa ijite ammoo biiftuu haa taatu hangaatee kuftee haa qurxamtu mogoleen cubbuudhaa tasitti qajeeltee cinaachatti cabdee ciistus haa rarraatu tan ofii haa dhabdu dharti sitti aggaamtu si haa darbu waaqni si haa darbu gurmuu haqa malee afaanii sidduultu. Yaa bariisoo sabaaf jecha roorrifamee yaa qeerransa gogaa ofiitiif jibbamee kutataa nuuf jedhee waamee kadhandhamee goota sodaa hin beeyne leenca haqaaf falmee cubbuun si marsitu ofiif wal haa nyaattu sammuun hawwii nyaaphaa bubbeen haa fudhattu tuutni karaa dharaa irratti wal waamtu albee ofii qaratte murtee wal haa nyaattu ilmaaf ilmoo ofii irraa dukkanii hin baanetti waaqni si haa darbu yaa bariisoo kiyyaa dhugaantee haa baatu akkuma ati sabaaf jecha xiinqamtee dhamaatu mootiin abbaan haqaa teetis haa dubbatu lallaba kee waaqni dafee haa awwaatu gufuu fi gufullaan si dura haa kaatu mi'aawaa sagalee tante hundi haa jaallatu mi'aawaa sagalee tante hundi haa jaallatu. Namaa fi bineensaa dachituu dubbatee dhagaa fi muktilleen jaalalatee himtee waa'ee gootummaa kee diina dhukkubsitee waan ati hin qabne sirratti tuuluudhaaf tulluu qochisiistee yaa bariisoo sabaaf jecha roorrifamee yaa qeerransa gogaa ofiitiif jibbamee kutataa nuuf jedhee waamee kadhandhamee goota sodaa hin beeyne leenca haqaaf falme cubbuu si marsitu ofiif wal haa nyaatu sammuu warra nyaaphaa ofii wal haa nyaattu yaa bariisoo kiyyaa dhugaantee haa baatu akkuma ati sabaaf jecha xiinqamtee dhamaatu mootiin abbaa haqaa teetis haa dubbatu yaa bariisoo kiyyaa bariintee haa taatu. Bariintee haa taatu biiftuun dhugaa waaqaa ammoo siif haa baatu gooftaan samii torbaa si bira haa dhaabbatu dachii fi samittis dhugaantee iyyitee cubbuu haa buqqistu si harka haa bultu waaqni sinuuf kennu dhugaa inni haa awwaatu sagalee ta'e eegaa hundinuu dharra'ee kolfaa fi tapha kee gootummaa onnee teessan addunyattu dharra'ee gadaa tan ta'e eegaa sabni si dharra'ee bariitu dhiyaate bariisollee simi irreetti haa cimsu ayyaanni oromummaa dirree soofumarii walaabus dubbattee murtiin odaa roobaa bariisoo siin jettee hayyuun odaa nabee bultuumis awwaattee bulluq bisilittis hayyuu walii galtee waaqni akkasii tumsu irbuun dhugaa taate diinnis haa dhaga'u akka sagaleen jawwee ta afrikaanotaa keessaa sirritti ol kaate arjummaa waaqatiin oromoon si argate bariisoo kiyya hooyaa ka gadaan bulchuu ayyaana keessabaaf haa ta'u gammachuu ayyaanni keessabaaf haa ta'u gammachuu akka nuuf bariitee oromoon ililchu. في نموني نوفدياتن عبد العزيز gara waltajjiitti Abdullahi hamileedhaan caalbaasii kitaaba hin gaabbu namni nu dhiyeessu Abdulaziz fi Abdullahi gara waltajjiitti. Hamileen hin jiru kami kaan hamileetu hin jiru. Tokkoffaa caalbaasii dhiyeessinaa. Lammaffaa ammoo namni saayinii obbo Jawaar barbaadu dura bu'aa namtanii haawundii dhibbaan saayinii irratti isinii kaa'e saayinii irratti isinii kaa'anii fudhatanii sadarkaan sadaffaan haawundii 40 sadarkaa sadeen kanaan itti deemna akka duraa jalqabnu caalbaasii ammoo koree warra caalbaasii gaggeessuufaan dabarsinee jirra amma caalbaasiin teenitti fuftii galatooma. Amma sagantaa caalbaasiitii akkasuma